naannawa Torontoo jiraatan magaalaa Torontoo Hamilton Gulf Kitchener Waterloo naannawa kana jiraatan hundi keessaniyyuu oduu gammachiisaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra. An maqaan koo Tolii Jambaree jedhama. Kan inni asitti argamee fi affeerraa eebba kitaabaa Buusaa Ro'oo jedhu isinitti dhaamuu barbaadeen dhufe. Kitaabni kun dhaloota Oromoo as jiraatan dhalattoota Oromoo keessattuu ijoollee diyaaspooraa kana giddugala godhatee kan qophaa'edha. Qabiyyeen kitaabichaa afaan Oromoo, Oromummaa akkasitti jaalattan, Oromummaa akkasitti leeliftan kana hundi keessanuu gara ijoollee keessanitti akka haalan dabarsitaniif asitti chaalenjiiwwan garaagaraa akka jiran beekamaadha. Chaalenjiiwwan kanneen keessaa afaan Oromoo mana barumsaatti ijoolleen carraa barachuu hin qabanii. Kanaaf jecha immoo barsiisaan Saamu'eel Koomichaa kitaaba bifa gaariidhaan gulaalame tokko nu qopheessee jira. Kitaabni kun afaan lachuudhaan kan qophaa'e, afaan Ingiliffaatiinis, afaan Oromootiinis bakka tokkotti kan isin qophaa'ee jiru jechaadha. Dhaloota lamaan kana walitti fiduudhaaf kan qophaa'edha. Aadaa achi keessa jiraataa, barmaatileen garaagaraa, wanni Oromoo ibsan, wanni Oromummaa ibsan achi keessatti argamu xiqqaaf guddaadhaan akka ta'utti kan qophaa'edha. Oromoota bira darbee namoonni biraayyuu fakkeenya namoonni afaan kana hin dandeenye baay'een iyyuu kan Oromoo hin taane kitaaba kana baay'ee leellisanii jiranii, maqaa gaarii kennaniifii jiranii. So kanarratti maatii keessan wajjin ijoollee keessan qabattanii Feebruwaarii 22 bakka waldaa Torontoo Oromoo Community Center yookiin immoo waldaa Oromoota naannoo GTA Kennard Drive 94 Kennard Drive itti akka argamtan isin affeeruun barbaada. Eebba kitaabaa kanarratti wanneen baay'eetu isin eeggata. Tokkoffaa fakkeenyaaf waan barbaadan onlaayinii carraan ittiin baratan kanarraan ilaalchisee mariin tokko ni gaggeeffama. Kanatti aanee Oromoota jaarraa 19ffaa dhuma jaarraa 9ffaa keessa biyyaa ba'anii Oromummaa isaanii barbaadanii argatan USA irraa kan affeeramanii jiranii. Isaanillee sagantaa kanarratti ni argamu. Eenyummaa isaanii barbaadanii akkatti dhufan ni dhageessu. Seenaa fakkeenya Bilillee yookiin Maahibuubaa ni beektu. Seenaa Oromoota Saawuz Afrikaatti argamanii ni beektu. Kan isaan wal fakkaatullee ofii keessanii akka argamtanii irratti waan kanas dhageeffatan isin affeerra. Asirraan marii babal'aatu taasifamaa. Waa'een aadaa keenyaa, waa'een afaan keenyaa ijoollee keessan yoo fiddanii dhuftan heeriteejii kanaan akka isaan konneekti ta'an eenyummaan keessan akka inni itti fufu carraa kanatti fayyadamtanii akka fiddanii dhuftan isiniin jenna. Wanni guddaan walitti fiduudha. Ijoolleedhaa fi kan qophaa'e namoonni guddaan illee akkasuma affeeramtanitti wal faana waan ta'eef irraan hafinaa isiniin jenna. Feebruwaarii 22 sa'aatii 2 qabee waaree booda amma sa'a 6 gidduutti kan eebbifamu affeeramtaniittu irra deebiidhaanii. Okay, welcome everyone. My name is Sarchi Mohammed. We have come to invite you to a book launch, a book written by the author Saamu'eel Koomichaa. The name of the book is Buusaa Ro'oo. It will be held on February 22nd, 2025. The event will run from 2:30 to 6:30 p.m. at the Oromo Community Center located at 94 Kennard Drive in Toronto. We invite everyone, big, small, ones that know Oromo, that don't know Oromo, to come to our event from Toronto, the GTA, and the surrounding areas, Hamilton, Kitchener, Waterloo. The book is about Oromo culture as well as the Oromo language. So we invite everyone to come to the event to learn something new, to showcase your culture, wear your cultural clothing, and come support this book. We hope to see you there. Ana biga isa